faarfattu innaat fandaan eenyudha otoo jedhamee mee eenyudha jettee of ibsitaa keessattuu akkaataa dhaloota kee akkaataa guddina kee akkamittiin tajaajilatti akka dhuftee wal qabatee mee waan xiqqoo nu taphachiisime keessattuu gaafa tajaajilatti dhuftu mudannoon addaa gara tajaajilatti si fidee wayiin jiramoo mudannoon si qunname maaltu jira faarfattoonni si gargaaranoo yeroo kanatti eenyu faadha namni ati yaadattu yoo jiraate akka amaneenaa yoo ta'e yaa galatuu midhee galateeffadheen deebisuu qaba yoo hin taane immoo akkuma ta'etti ta'ee deebisuun qaba qarshii sana. Maqaa koo qofa miti kan badu maqaa mana kiristaanaatu badamu maqaan guddiseetu bada anaaf gaariidha yaadni isaa anaaf gaariidha yaadni isaa ammas nan deemu ammas nan tajaajila iddoo isaa jaallacha Boruuf hin deemta nan deema mulaalee wanti keessummaa fuuluma keenya argee illee taa'an jedhu maal waan saayidheen